Divilootarii 2027 oduu haaraa kana dhageessaniittu moo dhugumadhaa ni hafee jedhanii ololli sobaa olii gad deemaa jiru. Moo dhugumaa guutameetti dhumee kana jechuun guyyaansaa jechuudha irra darbeehi. Moo paaspoortiin dirqama isa kana guutuudhaaf akkuma kanas kanfaltii daalaaraan kanfalchiisa akka jedhan sun dhugaadhaayi. Kabajamoo maatii Oroo Ingilish. Baga nagaan gara Oroo Ingilish dhuftan. Chaanaaliin kun barnoota afaan Ingiliffaa akkuma kanas informationii yookiis oduu bu'aa qabeessa ta'aniif isin barbaachisan yeroodhaa gara yerootti sheer isiniif gochuutiin beekama. Har'as akkuma aramaan olitti ibsame Divilootarii yookiin Diversity Visa Lottery kan 2027 ilaalchisee odeeffannoowwan yeroo ammaa kana jiran ispeeshaalii wanta amma dhiyeenya kana abdeet ta'e isiniif sheer goonaa jechuudha. Aga xumuraa qophii kanaan waliin turaan affeerraa keenya. Jalqaba irratti dhugaadhaa Diversity Visa Lottery kun yookiis Divilooteriin kan 2027 kuni ni hafee kabara kanaa hin jiru jedhamee sooshaal miidiyaa garaagaraa irra kan olii gad deemaa jiru dhugumadhaayi. Akkuma kanas guyyaansaa guutameetu darbe jedhanii kaan guyyaansaa guutameeti akka darbe guyyaansaa akka dhumeettidha kan haasa'anii kaan immoo akka tasumaa fedha kan haasa'aa jiranii. So isa kanarchee haqni jiru dhugaa dubbachuuf Oktoobarii darbeetii qabee heddumminaan haasa'amaa ture. Gaheera guyyaansaa amma qabeetinii guutamaa ispeeshaalii Oktoobarii gara dhumaa Noovembarii gara jalqabaa kana keessa heddumminaan haasa'amaa ture. Haa ta'u garuu kabara kana kan duriirraa yookiis immoo kan dur baratame irraati wanti adda isa godhu xiqqoo ishee siisteemni yookiis siisteemni irratti appilikeeshinii kana goonu yookiis immoo appilaayi goonu kuni kan duraarra xiqqoo ishee abdeet ta'uun irra jira. Innis maaliifi akkuma yeroo darbe haasa'amaa ture dhimma paaspoortii fi kanfaltii namni kamiyyuu namni appilaayi godhu inni jalqabaa paaspoortii qabaachuu qabaa akka jedhamee haasa'amu ni jira. Inni kan biraan immoo kanfaltii daalaara tokko namni kamiyyuu qarshii Itoophiyaa naannoo qarshii 150 fi naannoo sanaa jechuudha yookiis immoo doolaara tokko kanfaluu qaba namni kamiyyuu kana kanfaleeti kan inni appilaayi godhu jedhameeti ni haasa'ama. So isa kana keessaatii dhimma paaspoortii wajjin walaalsee booddeetti deebina. Kanfaltii wajjin wal qabatee dhugumadha kan murtaa'ee jiru akka kanfaltii namni kamiyyuu namni appilaayi gochuu barbaade yookiis immoo Visa Lottery kana yookiis immoo DV kan bara 2027 kana appilaayi gochuu yoo barbaade namni kamiyyuu hojii sana faasiliteetu gochuudhaaf ispeeshaalii alatti hojii kana hojjechuudhaaf xiqqoo ishee kanfaltiin akka barbaachisuu fi namni kamiyyuu doolaara tokko kanfaluu akka qabu odeeffatamee jira yookiis immoo inni kun mirkanaa'ee jira. Inni kun haqa jirudha jechuudha. So isa kana ilaalchisee akkaataa kamiin kanfalamuu akka danda'amuuf yookiis bifa kamiin akka kanfalamuuf guutummaa addunyaarraa waan ta'eef viizaa kana yookiis immoo DV kanaaf kan appilaayi godhanii so isaan kun payment systemii garaagaraatu jiru ispeeshaalii elektiroonik kan ta'an. So elektiroonik manii kana immoo gaafa kanfallu bifa kamiitiin kanfalla? Qarshii biyya keenya kanaan kanfallamoo daalaratti jiruutiin kanfallamoo so viidaa kaardii garaagaraa ni jiru kan maaster kaardii haa ta'u waan garaagaraa so isaan kanammoo bifa kamiin argannee isaan kanaan kanfalla. So payment systemii yookiis immoo sisteema ittiin kanfaltii kana raawwannu ilaalchisee sisteema yookiin weebsaayitiin kun abdeet ta'uu qaba jechuudha yookiis sisteemni sun hedduu irratti hojjechuun gaariidha irratti hojjechuun dirqamaadha jechuudha. So isa kana sirreessuudhaaf waan tokko hojjechaa jiru jechuudha malee ammallee hin hafne jechuudha yookiis immoo guutamee hin dabarre guyyaan sun. Inni guutamee dhumeera jedhamus sobadha. Inni ni hafe kabara kana jedhamus immoo sobadha. Akkuma asii iskirratti argaa jirtan kana kun weebsaayitii isaaniiti. Kun weebsaayitii isaaniiti. So weebsaayitii isaanii kana gaafa browse gootan bifa kanaatiin waan abdeet amma ta'ee jiru kun iddoo kana changes to entire period of 2027 diversity visa or DV program kan jedhu kun title isaa ni jira. Inni kun updated kan ta'e November 5 kan iddoo kanatti argaa jirtan iskirratti. So November 5 inni ba'e kuni the department is implementing certain changes to this DV or diversity visa entry process jedha. Waan tokko implementation irratti maal gochaa jiru update gochaa jiru entry process irratti jechuudha. Kanaafuu isa kanaaf akka turedha malee wanna biraan guyyaan sun hafuu yookiis immoo darbuusaa wanti haasa'u waan biraan hin jiru. So itti fuftanii gaafa dubbiftan sentensiin itti jiru inni itti fufee jiru kun we will announce the start date of DV 2027
registration period as soon as it is practicable, as well as the date that DV 2027 selection result may become available through the entry status check or ESC. Guyyaa itti entry periodiin kun yookiis immoo guyyaa itti applicationii kana apply gochuu dandeessan yookiis immoo guyyaatti foormii kana waan garaa garaa kana guutan akkuma kanammoo bifa kamiitiin statusii keessa hin gootan yeroo dhihootti as dhiheenyatti jechuudha asuunaas bifa qaqqabeetiin yookiis immoo bifa isaan waan sana sisteema sana update godhanii xumuraniitiin yeroo dhihootti garuu akka nu beeksisan iddoo kanatti himanii jiru jechuudha. Itti fuftanii gaafa beeftan these changes will not affect the visa application period for individuals selected for DV 2027 or 2027 which will remain October 1, 2026 to September 30, 2027. Kadur baratamee guyyaa dhaabbataan yookiis immoo periodii yookiis immoo yeroon turtii itti apply ta'u ni jira. So sana homa tokko illee ittiin bu'u sana affecting godhu turtiin isaa akkuma jirutti jira. Maybe yeroo isaa xiqqooshee postpone gochuu danda'u malee so waan isaan irratti dhiibbaa takka illee akka hin qabnedha jechuudha iddoo kanatti kan isaan haasa'aa jiran. Akkuma sila sinii kaasee waan ni dabalatee paaspoortii ilaalchisee wanti beekame ammallee hin jiru. Namni kamiyyuu dhuguma paaspoortii qabaachuu qaba apply gochuudhaaf moo qabaachuu hin qabu. Isa kana ilaalchisee oduu dhugaan yookiis immoo wanti qabatamaan akkanadha ni barbaachisa dirqama akkanadha hin barbaachisu wanti jedhame kamiyyuu hin jiru. Kanfaltii hojii walaalchisee akkuma sila sinii himedha. So information amma update ta'ee jiru DV wajjin kan bara 2027 wal qabatee isa kanadha. Namni kamiyyuu bifa kanaatiin wanta information barbaachisan kana qabaachuutiin wantolii si barbaachisu waan garaa garaa dokumentii garaa garaa qindeeffachuun yookiis immoo qopheeffachuun gaarii ta'a. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Oromoo English waliin gara fuulduraatti nagaatti.